Akkam jirtu hundumti keessanii arras walitti deebineerra baay'een gammadaa guyyaarraas akka kanatti walitti deebi'uu keenyaa fi yeroo darbee akka biyya lafaatti gammachuu wantoota namaaf kennu jedhaman isinii tuttuqeen ture yaadattu yoo ta'e har'a immoo wangeelli maal jedha yookaan wangeelli kitaaba qulqulluun maal jedha waa'ee gammachuu irratti gammachuu argachuu fi namni tokko maal gochuu qabaa kan jedhu irratti tuqaa 5 wajjin ilaalla. Waan inni isinitti mu barbaadu karaa kamiin iyyuu namni gammachuun barbaada. Gammachuu namni jibbu hin jiru. Jibbuuf jaallachuu caalaa iyyuu immoo nam hundumtuu karaan irra deemu hundumtuu karaa sirrii inni ittiin gammachuu argachuu barbaadutti fakkaata. Garuu karaan sirriin isa kamidha yookaan dhugaan isa kamidha? Gammachuun yookaan immoo kan daangaa hin qabne, kan limitii hin qabne, kan itti fufiinsaan nuyi argachuu dandeenyu isa kamidha kan jedhudha. Inni tokkoffaan gammachuu gara gammachuu argachuuf dhiisuutu hin deemin dura waan hundumtiyyuu kan Waaqayyoo ta'uu isaa beekudha. Tuqaa tokkoffaan. Asirratti kitaaba qulqulluu keessaa isinii tuqeen isinitti dubbadha. Ximootiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 6 amma 7 isa jiru yoon isinii dubbisi akkeedha. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qabaayedha. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qabaayedha. Lakkoofsa 7 irraa nuyi waan tokkollee finnee gara biyya lafaa hin dhufneedha. Isa keessaas waanuma tokkollee fuunee ba'uu hin dandeenyudha. Waan tokko ergii biyya lafaa finnee hin dhufne ta'e ergii immoo waan tokko iyyuu fuunee ba'uu hin dandeenyu ta'e wanti nuyi qabnu hundumtu gammachuun keenya hundumtu eenyudha jechuudha? Kiristoosidha jechuudha. Isa duwwaadha gammachuun keenya. Isa alatti gammaduus hin dandeenyu yoo isa caalaa isarra darbeen gammadeennes filannoo biraan qabnu. Maaliif waan tokko waan finnee dhufne hin qabnu wanta fuunee deemnu immoo hin qabnu. Abbaan qabeenyaa qabu, abbaan horii qabu, abbaan wantoota gurguddaa addunyaa irratti beekamuudhaan beekamu waan tokko waan fuudhee dhufe hin qabu, waan fuudhee deeme hin qabu. Kanaaf immoo ragaan keenya namni yeroo du'u namni kamiyyuu namni yeroo dhalatu qullaa isaa dhalata. Namni kamiyyuu immoo gaafa du'u namni qabeenyaa isaatii wajjin awwaalame hin jiru. Gurguddoonni baay'een namoonni beekamoon addunyaa kana irratti du'anii awwaalamaniiru jechuudha. Namni qabeenyaa isaa wajjin awwaalame hin jiru. Yoo baay'ate lafa meetirii 2 ta'an irratti awwaalame jechuudha. Kanaaf waan hundumtuu tuqaan tokkoffaan kan Waaqayyoo ta'uu isaa beekudha. Inni lammaffaanii fi inni guddaan immoo maayinni ofii nama biraa wajjiniin kompeerii yookaan wal bira qabuu dhiisu. Jireenya jiraattan keessatti jireenya mataa keessanii keessatti gammadu. Waaqayyootti gammadu. Kompeerii yookaan of dorgomsiisuun sirrii miti nama biraa wajjiniin. Yoo ilaalle jechuudha Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irraa maayedha. Nuyi warra ofiif dubbatan sanatti of lakkaa'uudhaaf yookiis isaanitti of qixxeessuudhaaf ija hin jabaannuedha. Namatti jechuudha. Isaan ija ofii isaaniitiin wal safaru. Walii isaaniitiinis of hin qixxeessu. Kunis gowwummaa isaaniitiidha. Nuuni maaloodha? Nuyi warra ofiif dubbatan sanatti of lakkaa'uudhaaf yookiis isaanitti of qixxeessuudhaaf ija hin jabaannuedha. Sababiinsaa qixxeen keenya lafa nuyi amma jirru kuni gammachuu keenyaaf gaadha yookaan Kiristoostu nuu kenne jennee aameen jennee fudhachuudha. Namoonni baay'een gammachuu isaanii kan isaan ittiin saamsisanii nama wajjiniin wal dorgomuudhaanidha. Gammachuu keenya kan nuyi ittiin dhabnu yookaan gammachuu keenya irraa adda kan nuyi taanu nama wajjin wal dorgomna. Waa'ee mana isaatii, waa'ee qabeenyaa isaatii, waa'ee horii isaatii yaadna teenya jechuudha. Garuu waan Waaqayyoo jedhe nagaa jennee naaf ta'a jennee yoo fudhanne gammachuun achi keessa jira jechuudha. Inni sadaffaanii nama arjoomaa ta'uudha. Tuqaan kun baay'ee cimaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 35 irraa maal jedha? Fudhachuurra kennuutu caalaa nama gammachiisa. Maal akkamittiin fudhachuurra kennuun nama gammachiisa? Namoonni baay'een yeroo waa fudhatan gammadu moo yeroo waa kennan gammadu? Namni baay'een yeroo waa fudhatu gammada. Garuu wangeelarraa maalidha? Fudhachuurra kennuun nama gammachiisaadha. Gammachuun keenya wanta qabnu yeroo namaaf hirru yeroo namaaf sheerii goonu namni sunis hin gammada
Nuun immoo garaan keenya akka nama aannan dhugee akka nama damma nyaatee keessi keenya hin qabbanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu inni sadaffaan maaloodha jechuudha? Arjoomaa ta'uudhaanii gammachuu keenyatti fufsiisuu hin dandeenyaa. Inni arfaffaanii akkamitti kun gammachuu hojii wal quunnama jennee ilaaluu dandeenya. Asirratti maal jedhaa? Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 13 yoo dubbifattanii boqonnaa 6 lakkoofsa 1-3 abbaa kee fi haadha kee kabajeedha. Keessumaa tuqaan keessaa fudhadhee gaarii akkasiif ta'utti bara dheeraa akka jiraattuttidha. Tokko gaarii akkasiif ta'uttidha kan itti kabajju. Lammaffaan immoo bara dheeraa akka jiraattuttidha. Bara dheeraatti jiraattu sun gammachuudhaan akkasiif ta'utti jechuudha. Namni abbaa isaaf haadha isaa hin kabajne, namni haadha isaaf abbaa isaa fi wanta isaaniif barbaachisu hin goone, namni abbaa isaaf haadha isaa ilaalcha hin taaneen ilaalu, an dhugaan isiniin jedhaa yoomiyyuu hin gammadu. Utuu dubbannu abbaaf haadha jechuun warra haadha keenyaa fi abbaa keenya dhiigaa duwwaa miti. Hiriyaan abbaa keenya abbaa keenya, hiriyaan haadha keenya immoo haadha keenya jedhamu. Akkeetti hubachuun irra jira. Amma yeroo baay'ee biyya keenya keessatti bara kana keessumaatii namni kabajaa irraa wal hanqiseera. Kabaja namni waliin kennu, wal tuffata. Abbaa ofii kabajuun hin jiru, haadha ofii kabajuun hin jiru. Wal qoccoluudha, abaarsa gurrachaa deemna jechuudha. Akkeettiin gammachuun argannu. Yeroo abaaramaa deemnu yookaan yeroo abaarsa fudhachaa deemnu faallaan isaa maalidha? Gammachuu dhabna jechuudha. Kanaaf abbaa ofii fi haadha ofii kabajuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Tariitii abbaanis ta'e haatis rakkina qabaachuu danda'u. Rakkina isaan qaban sana ittimuu yookaan rakkoo isaan qaban sana gorsuun nurra jira maleessaa kabaja isaaniif malu garuu abbaa keenya haadha keenya dhawwannee nagaa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf gammachuu argachuu fi abbaa keenyaaf haadha keenya kabajuun akka nurra jirudha. Inni shanaffaan immoo tuqaan inni dhumaa maaloodha? Abboommii Waaqayyoo eeguu. Abboommii Waaqayyoo eeguudhaan gammachuu argachuu dandeenya. Kanarratti Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 yoo ilaaltan akkas jedha. Waaqayyoon jaallachuu jechuun jedha. Abboommota isaa eeguu jechuudha. Abboomniin isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti jedha. Waaqayyoon jaallachuu jechuun maal jechuudha? Abboommota isaa yookaan abboommii isaa eeguu jechuudha. Abboommoonni isaa kun immoo ba'aa ulfaatoo miti jechuudha. Ba'aa ulfaatoo miti jechuun immoo wanta nuyi dandeenyudha jechuudha. Kanaaf abboommii Kiristoosiin eeguudhaan gammachuu argachuu dandeenya. Yeroo wanta sirrii hin taane hojjechuu dhiisnee gara waan gaariitti dhufnu jireenyumti keenya nutti babaayisu. Gara waan gaariitti gaafa dhufnu gammadaa deemna. Keessi keenya nutti tola jechuudha. Kanaaf tuqaa gurguddaa kana qabattanii gara fuulduraattis wantoota tokko tokko wajjin ilaalla. Inni tokkoffaan maaliin jedhee waan hundumtuu kan Waaqayyoo akka ta'e beekuudhaan gammachuu keenyan arganna. Inni lammaffaan maaloodha? Ofii keenya namoota biraa wajjiniin wal bira qabuu dhiisuudha. Inni sadaffaan arjoomina qabaachuudha. Inni arfaffaan abbaa ofiif haadha ofii kabajuudha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa maaloodha? Seera Waaqayyoo eeguudhaanii gammachuu argachuu dandeenyaan jedha. Kanaaf obboloota koo kan asirratti na dhaggeeffattan keessumaa dargaggoonni wantoota kana mee yaalaa. Yeroo gabaabduu ofiif kennaati, piraaktisii godhaati. Yoo gammachuu dhabdanii wanta kana sobaa jechuudha. Yoo gammachuu argattan garuu bu'aa isaati jechuudha. Kanaaf iyyuu YouTube chaanaalii kana irratti kan yaadee jiru wantoota akkasii irratti akka mari'annu even yeroo tokko tokko dargaggootaa waan barbaachisaa ta'e wajjiniin mari'annee akka dhiyeessinu tapha gaggabaabduudhaan illee qoosaadhaan qabnee illee akka wal barsiisnudha. Kanaaf galatoomaa warreen dhaggeeffattan Waaqayyo isin haa eebbisu jedha.